jalqabarratti hangafoota oduu Masriin biyyoonni yaa laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka hin daawwanne gaafattus fudhatama hin arganne ministeera bishaanii fi enerjiitu ibse. Mootummaan ce'umsa ABO fi KFO akka ijaaranii fi imaammanni nutti kenname jedhan kun diraamaa fakkaata jedha Adda Bilisummaa Oromoo Waraana Bilisummaa Oromoo. Bara 2008 ministeerri muummee Israa'el Yihudii Olmartii walii galtee baha giddu galeessaatti nagaa fiduu danda'a jedhan amanan hoogganaan Filisxeem akka fudhatan kadhachaa turan. Maakiroon Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti torbaanota ittaanan keessatti dhukaasni dhaabbachuu qaba jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanal Ardii Miidiyaa Neetwoorkii warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii keenyataa akkasumallee akka nama hedduu bira qaqqabuuf laayik sheer gochuudhaan nu tumsa. Amma bal'ina oduu guyyaa irraatiif qabadhetti ce'a. Masriin biyyoonni yaa laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka hin daawwanne gaafattus fudhatama hin arganne ministeera bishaanii fi enerjii irraa dhagame. Itoophiyaan ministeeronni biyyoota yaa laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka daawwatan dursitee erga beeksistee booda biyyiin ammoo akka hin daawwanne hunda isaanii xalayaadhaan gaafattus yaadachiisuu fudhatama akka hin arganne ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa injiinar Habtaamuu Ittafaa himan. Ministeeronni biyyoota kanaa gaafii Masrii cinatti dhiisanii daawwannaa taasisuu isaanii kan himan injiinar Habtaamuun Masriin dirree Itoophiyaa irratti taphachuu barbaadde goolii ofitti galchite kunis Masriif akka dhukaasa hin barbaachifneen of madeessutti ilaalama jedhan. Oduu itti aanutti yoo ceenu mootummaan ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo fi KFO'n akka ijaaraniif imaanaan nutti kenname jedhan kun diraamaa fakkaata jedha Adda Bilisummaa Oromoo Waraanni Bilisummaa Oromoon. Mootummaan ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo fi KFO akka ijaaraniif imaanaan nutti kenname jedhan kun diraamaa fakkaata jedha Adda Bilisummaa Oromoo WBO'n. Jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongiraansii Federaalistii Oromoo KFO dabalatee walgahii guyyaa 3 Finfinneetti geggeeffame rakkoo siyaasaa fi nageenya naannoo Oromiyaa furuuf mootummaan ce'umsaa waloo Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongiraansii Federaalistii Oromoodhaan akka hundaa'uu qabu himan. Mootummaan ce'umsaa waloo jedhan keessatti ammoo yeroo ammaa mootummaa waliin walitti bu'iinsa keessa kan jiru Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO'n qaama nageenyaa kabachiisaa naannoo Oromiyaa ta'uun akka hammatamu waliigaluu ibsan. Gorsaa ajajaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo kan tahan obbo Jireenyaa Guddataa jiilicha ilaalchisee bakka bu'aas achi keessaa hin qabnu hin gaafatamnes nu waliinis hin mari'atamne jechuun deebisan. Itti dabaluunis mootummatu waan gama tokkoon gaafatamu gama biraan yaaluuf yoo tahe malee har'ayyuu humni keenya humnoota mootummaa waliin wal waraanaa jira jechuun walgahii jedhame kan keessatti akka hin hirmaanne himan. Obbo Jireenyaan waraana bilisummaa Oromoo WBO qaama mootummaa ce'umsaa kana tahee ABO fi KFO jalatti haa qabamu jechuun dogongora akka tahee kaasu. ABO fi WBO jaarmiyaa of danda'ee socho'uudha kaayyoo siyaasaa fi galma mataa qaba jedhan. Paartileen akka KFO silumayyuu qabsoo nagaa geggeessaa turan malee waraana qabatanii hin beekan kan jedhan obbo Jireenyaan kan faajjii uummanni akkuma sanyii fa'a galan sana gochuuf yoo tahe malee waan tahuu miti jedhan. Jaarmiyaa of danda'ee socho'uun tokko dhufee ana jalatti waardiyaa anaaf haa ta'u jechuun iyyuu arrabsoodha jedhan. Oduu itti aanuun kaartaa baha giddu galeessaatti nagaa buusaa jedhamee abdatamee garuu dhokatee hafee waggoota 50 dhufan keessatti hoogganaa Israa'elii tokko kaartaa kana yeroo dhiyeessu argitu jechuun kaartaa irratti wal qabsiisanii mul'isan.
Mallattoo mallatteessinee seenaa haa jijjiirruu jedhan Olmaartii kaartaa agarsiisa. Bara 2008 ministeerri muummee Israa'elii Ehud Olmaartii walii galtee baha gidduu galeessaatti nagaa fiduu danda'a jedhanii amanan hoogganaanii Filisxeem akka fudhatanii mallatteessan kadhachaa turan. Israa'elii fi Filisxeem biyya wal cinatti akka hundeessan kan gaafatu ture. Amma garuu waan hin danda'amne fakkaata. Osoo kaartaan hojii irra oolee ta'ee West Bankiin persentii 94 ol irratti biyya Filisxeem hundeessaa ture. Kaartaan Olmaartii kaasee sun amma sadarkaa sheekoo haasa'amaa jechuun ni danda'ama. Waggootaaf hiikaan adda addaa itti kennamaa kan turan yoo ta'u, miidiyaatti garuu ifatti dubbatanii hin beekan. Namni fiilmii dookumentarii Noormaan Paris The Road to 7th October jedhu irratti Ehud Olmaartii bara 2008 Jerusalemitti kaartaa kana Mohammad Abbaasitti agarsiisu hima. Kuni yeroo jalqabaatiif kaartaa kana miidiyaatti yeroo mul'isanidha jechuun Olmaartii nama fiilmii kana waraabutti himan. Oduu har'aaf xumuraan qabanneen immoo nageenya jechuun Yuukireen harka kennachuu ta'uu hin qabu Maakiroontu dubbate. Maakiroon Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti torbaanota itti aanan keessatti dhukaasni dhaabbachuu qaba jedhan. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon waliigalteen nageenyaa kamiyyuu wabii nageenyaa qabaachuu qaba jedhan. Maakiroon pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii waliin dhimma waraana Yuukireen irratti mari'achuuf White House wayita dhaqan kana dubbatan. Nageenyi kennachiisuu ta'uu hin qabu wabii nageenya